Ergaa Phaawulos gara warra Qorontositti ergee isa duraa boqonnaa tokko. Ani Phaawulos fedha Waaqayyootiin ergamaa Kiristoos Yesuus ta'uudhaaf kanan waamame. Sostinees obboleessaa wajjin gara waldaa Waaqayyoo isa mandara Qorontos jiruu, gara warra karaa Kiristoos Yesuus qulqulleeffamanii warra iddoo garaa garaatii maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaa hunduma keenyaa waammatan hundumaa wajjin qulqulloota ta'uudhaaf waamamanitti kana caafuu kooti. Waaqayyo Abbaan keenya, Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosis ayyaana nagaas isiniif haa kennu. Ayyaanni Waaqayyoo Kiristoos Yesuusiin waan isiniif kennameef, ani yeroo hundumaa sababii keessaniif Waaqayyo koo nan galateeffadha. Isin waanuma dubbattan hubachiisuudhaaf ofii keessaniifis waan hundumaa hubachuudhaaf karaa hundumaan kennaa guutuu isumaan argattaniittu. Wanti waa'ee Kiristoosiif dhugaa ba'ame isin gidduutti hundee godhatee jabaateera. Kanaaf lammaffaa mul'achuu Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos eeggachaa utuu jirtanii kennaa hafuuraa keessaa tokko illee isinitti hin hir'atu. Guyyicha Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoos sanatti akka isin warra yakka hin qabne taataniif Gooftichi amma dhuma barichaatti isin in cimsa. Waaqayyo inni gara tokkummaa ilma isaa Yesuus Kiristoos Gooftaa keenyaatti isin waame amanamaadha. Obboloota koo, isin hundumti keessan waan dubbattanitti akka walii galtan, yaada tokkoon akeekkattanii tokkummaadhaanis raawwachuudhaaf akka qophooftan malee isin gidduutti gargar ba'uun akka hin jiraanne maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin isinan gorsa. Obboloota koo, wal coqqoluun akka isin keessa jiru namoonni aadde Kilo'ee anatti himaniiru. Qoccolloon ani jedhus isa isin keessaa kaan ani kan Phaawulos, kaan ani kan Apholos, kaan ani kan Keefaatii, kaan immoo ani kan Kiristoos jedhan jechuu kooti. Kiristoostu gargar hirame mooree? Phaawulostu isiniif jedhee fannifame mooree? Yookiis maqaa Phaawulositti cuuphamtan mooree? Kiriisphoosii fi Gaayoos irraa kan hafe isin keessaa nama kan biraa iyyuu bagan hin cuuphin. Egaa namni maqaa Phaawulositti cuuphamtan isiniin jechuu hin danda'u. Haa ta'u iyyuu malee Isxifaanaasii fi maatii isaa immoo cuubeera. Kanaa achi nama kan biraa kanan cuube hin beeku. Kiristoos wangeela akkan lallabuuf na erge malee akkan cuubuuf ana hin ergine. Fannifamuun Kiristoos ulfina isaa akka argatuttan lallabe malee fannoo isaa salphisuudhaaf ogummaa namaatiin hin lallabne. Waa'ee fannifamuu Kiristoos dubbachuun warra karaa badiisaa irra jiraniif gowwummaadha. Nuyi warra karaa fayyinaa irra jirruuf garuu